Yaa'u of jechuudhaaniif ituun ta'in kana ta'uu hin dandeenye jedhu namni akka inni baruun barbaada. Simply hojjettee jennaan guddachuu akka dandeessu, hojjettee jennaan akka jireenya gaarii jiraachuu dandeessu ummata anaa gadi jirutti jireenyaanis sammuudhaanis umriidhaanis warra naa gadi jiran barumsa kennaaf hin jira malee amma nagarta taanaan especially namoonni biizinasii gurguddaa hojjetan uummantumni keenya keessa gaafa laalte jettu yeroo baay'ee bashannanaaf iddoon kennan focused ta'anii kan hojjetan hojii duwwaadha. Fakkeenyaaf bashannanaaf hojii iddoon kennanu jireenya isaaniitiif qaama isaaniitiif barumsa isaaniitiif waan baay'eedhaaf iddoon kennan. Maatii isaaniillee yeroo baay'ee ilaalanu biizinasii qofa irratti kan jiratti kootii godhanii hojjetan. Yeroo baay'ee TikTok keekii irratti nanaasaa waan sadii al tokko sirkaa baanaan deebi'uu waan hin dandeenye. Tokkoffaa maatii keetiif yeroo hin kennitu taanaan haadha manaa kee ijoollee kee hin bashannansiisu taanaan yeroon sun darbee jennaan deebi'uu hin danda'u. Lammata qaama kee jechuun fayyummaa kee arra nagaadhaan ituu jirtu mana haakimii dhaqxee cheek of gootee maal rakkina maalii qaba jettee biyyaans ji'aan waggaa tokkoon of hin ilaaltu ta'ee jennaan dhukkubnichi gizi keessa guddatee booda gaafa mana haakimii dhaqxe jettu dubbiti cimeeraa jechuudha. Deebisuu hin dandeessu jechuudha. Bakka deebisuu hin dandeessuudha. Sadaffaan immoo maayinni yeroo fakkeenyaaf dargaggummaa kee waan gaarii hojjechuu raayii viizhiniidhaan guddachuu kana hin goota taanaan yeroo keetti fayyadamuu.